Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Zarii Libbaa bakka nagaa fayyaa jirtu jenna. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitanii viidiyoo baay'ee Kemudian bawi, sini jam sini arah, ilmu ada mau nanti dia waktu itu untuk buat beras, buat Seifuu isaaf irraa akkuma hin qabne saartuu fi obboleessa isiidha. Akkasitti manatti itti dhaqanii waan isiin itti goote hin beeku. Itti gootee mucaan Seifuu fi ilmoo xiqqoo takka akkasitti isaa wajji jira. Akkasitti isaan waati gootee lachuu cicceessitee jechuudha. Seifuu fi ilmoo daa'ima sanis waliin akkasitti waan godhan itti godhanii cicceessanii jechuudha saartuu fi obboleessi isiidha. Viidiyoo jalqaba irratti agartan jeetee yaada. Akkasitti boonsaa fi jiraatuun gara biraa deemanii san dura isaan kophan qaban ture. Bakka biraa jedhanii viidiyoo gartee qilleensarra galakkifamtee irratti Seifuu akka waan isa mudate kana qilleensarratti agarran viidiyoo agaraniiti wanti kun dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhabu adda baruudhaaf gara mana isaa fiigaa dhaqanii yeroo dhaqan akkasumatti jira gubbaani akkasumatti ciisu jira jechuudha ilmoo daa'ima sanii wajjin. Saartuun fi obboleessa waan saamanii maallaqas fudhatanii midhaan waan hundaa bakka waan takka manatti dambisanii meeshaa manaatis waan jiru hundaa akkasii gadi hiiganii biraa ba'anii jechuudha. Akkasii daraartuu fi boonsaanis itti dhufanii lafa ol qabanii boodarraa barbaada deeman na fakkaate viidiyoo agartanii jirtan garuu isin yeroo sanii isiin yeroo maallaqa fuutee akkasuma gartee qamisa isaatii fi waa baay'ee fattastee obboleessa isii wajjin itti dhaadataa sanuu bashannanaa maal jedhaa daansii inumaa barga akkaatummaan nama ajaa'iba akkaataan isiin achi keessa godhatu nama ajaa'iba gurbaan ani isinitti himee kan obboleessa isii ta'uudha ni beektan isin wayi kalee itti dubbateetiin jira akka ana wajjin gartee wanti hin jaane isin ani akkan gartee isaan wajjin waan takka hin hojjenne itti himee jira jechuudha. Akkasitti itti dhaadachaa turte waa baay'ee haasoftee jechuudha achirratti. Amma boonsaa fi Seifuun yeroo sanitti yeroo daraartuu fi boonsaan itti dhaqan lafa ol qabanii akkasitti mucaan ifuu quban qabu. Bakka yeroo ka'ee mana keessa fiigu maallaqa wanni hundi isaa meeshaan gadi hiikamtee maallaqa bootaa maallaqa siisa ilaalu homaan jiranii fuudhamee jira. Haala saniin ka'ee halaas boonsaa fudhatee boonsaa wajjin barbaade deeman. Egaa wanti mana qabdu bakka teessuu fi bakki gartee isiin jiraatu namni beeku hin jiru. Sa'aatana isiin deemti namni beeku hin jiru. Sa'aatana gartee
Sa'ummaan isiin namaa wajjin gartee argamtu namni beekee namaa hin jiru jechaadha. Anammaa gartee ofii xiyyaafuu sodaachaa jira baay'ee nama sodaachisu. Amma achirratti viidiyoo irratti yeroon argu akka waan boonsaa fi daraartullee dhaatachaa jirtuufi har'a kasee fuudhaa kana goone borummoo daraartuutii fi boonsaatiin nu hafee minaamin waan akkasii isee haasatu dhagee jechaadha. Akka waan magaalaa tana guutuu keessa tartiibaan maqaa barreeffattee dabtararraa maqaa barreeffattee tartiibaan gartee akkasitti deemaa jirtu nama fakkaatti. Inni sodaachisaa jirtu baay'ee waan nama sodaachisudha. Maalleen isiin fuusan maallaqa guddaaleedha. Haala saniin amma guyyaan kiyyaa bakka jaanii isii obboleessi homaa itti dhabne jechuudha. Waan fudhatanii galaniin boonsaa fi daraartuunis isaantu nu hafee isaanis qophaa'anii haa nu eeganii fedhan akka fedhan ta'anii nu eeganis fedhan gartee qophaa'anii nu eeganis akkuma fedhan yoo nu eeganillee siiliin teenya lafaan dhoyite waan ta'eef kanaafuu nuti isaanillee harkarra baasuun dirqamaa waan jedhamu tartiibaan gartee akka waan maqaa barreeffattee irra naannoo deemtu na fakkaatti. Yeroo yaanii viidiyoo seefuu irratti argite sanirratti jechuudha akka isin haasoftu achirratti jechuudha kan isin akkas addaatette. Amma wanti kun gaarii miti garuu akka kanatti yoo wanti ta'u taate booda balaa guddaadhaaf nama saaxila. Haala kanatti garuu itti fufuunis gaariillee miti. Nama miyyoo sana saartuu sana ni beektan isin akkasuma obboleessa isii kanallee ni beektanii. Kanaafuu akka kanatti amma booda gartee amma maallaqa fuute booda lubbuu namaa fuudhuun isii biratti laaftu jeetii yaada guutuu kan laalu maali jennaan akka waan gartee meeshaa nama kana ittiin talafan hooma adda addaa kana akka waan guuttattee waan qabdu na fakkaatti. Amma gaaseefuu yoo amma takkittii tanarratti gartee miyyoo tana barbaadee qabee gartee maallaqa siis ta'u hooma barbaadee irraa fudhatee wanni jiin dhuguma boonsaa fi daraartuutti illee dabaluu isidha. Yoo seefuunis akkasumatti qacallisu ta'e akkasumatti gartee hawaasni jiru ta'e wanti humnaan gartee irra aantee jirtu waan ta'eef itti fufuun isidha shakkiin qabaatu jecha. Amma seefuun yeroo isaa laaf isaa gartee ciisu jiru bakka yeroo dhufanii lafa ol qabanitti manni diigamaa kana bakka mana kana maaltu akka kana godhe inni yeroo dura gartee namni ol seenuu san argee malee san booda ifuu quban qabu jechuudha gurbaan. Achi booda waan keessa jiru maal keessa akka jiru ifin beeku jechuudha. Achiin akkasitti booda dammaqanii bakka isaa fi boonsaan deemanii immoo tana barbaada halkan kana namni wanni mana jala dhaabbatee wanni ijoon jiru yookaan mana isiidhaa beekanii dira kana hin beeku ni barbaadna jedhanii kutanii jiran isaan. Anammoo asumaan jirtu waan gartee isin beeksisuudhaaf as viidiyoo isin maluudhaa dhufee jechuudha. Amma isaan kunuun nagaa ni deebanii fi gartee hin deebanii isaaniitu ani shakkii keessan jira sodaarra hin jira jechuudha. Maaliif namittiin akka maleetti ni hammaatte dadhabamtee jirti jechuudha. Yoo dadhabamtee jaallu numa irra hoyyaaru. Egaa nama danda'e isii tana ciibsu nagarree viidiyoo kalee irratti yeroo argitanitti viidiyoo kalee irratti argitanii jirtanii mana seefuu dhuftee achumaan isii jettee waan barbaaddu seefurraa argachuu dhabnaani waan barbaaddu san seefurraa dhabdee jennaan har'a karaa maallaqaatiin karaa seefuu gartee ittiin agabsitu agabuu hojjetee bulchitu yaaddee filiima kanaan akkasitti siiriisiitii fi minaamee waan gartee waan jiru walitti qabattee ni dhuftee jechuudha obboleessitii wajjin. Silaa maaliif seefuun guyyaa jalqabaa sanii osoo qajeeleetuma gartee yookaan birraa hidhee yookaan gartee akkuma gartee isiin manaa gadi hin baane caccabsellee taatu irraa kaa'e silaa har'a lammaffaa ittiin deebitu ture beeku. Osoo inni guyyaa san silaa akkasitti firraa bakka itti godhe dheengaddee jechaa silaa firraa akkasitti bakka itti godhe har'a isiinu ittiin deebitu. Tuffiirraa kan ka'e jechuudha amma lammaffaa itti deebi'uun akkaataa seefuudhaa kana sirriitti itti baafattee hubattee jirti jechuudha. Keessa qorattee laafina yookaan dadhabaa ta'uu isaadhaan nan danda'uu isaa agarraan walleen akka isiin silaa isiin hubattetti jechuudha. Lammaffaa itti deebitee jechuudha har'a. Akkuma yaadde sanii egaa waan barbaachisan fudhattee maallaqas haa ta'u waan jiru wartee achi keessaa fudhattee baatee jirti jechuudha obboleessisaa wajjin. Har'a gammachuu mana isii keessa gammachuun gosa biraati gosa meeqaa wal jijjiiraa itti jiran jechuudha. Sa'a isiin baatillee namni sa'a isiin mana san keessaa baatee namni arginu jiru namni olaallee sa'a arginu hin jiru sa'a isiin seentes namni quba qabu jiru jechuudha. Isinii galee
Amma waan kanarratti hubannoon ani qabu yoo jiraate viidiyoo magartee wannumarraa osuma ol harkisuu itti dhufee harkisan yoo taate malee wanti ani keessa quba qabu takka illee hin jiru jechuudha. Amma anumaayyuu sababaa isaan jalaa gara galeefuu na barbaadaa jiran dhokadhee bakka gartee wayiitti taa'ee isiniif waraabaa jira malee yeroo hunda manatti hin argamu yeroo hunda manaa ba'ee bakka biraa walitti sababaa nan jalaa gara galeef natti as gara galuun isaanii afaan qabu maaliif eegaa amma an fidee viidiyoo tan isiniif dabarsee jennaan gara kiyya achituun isidaa shakkiin qabaatu jechuudha. Amma seefuu waan barbaade irraa argattee seefuu yoo gartee ammaan tana boonsaa wajjin barbaada waan deemanii jiraniif yoo hin argin osoo hin argin kadee been taate immoo boonsaa fi daraartutti borummoo dabruun shakkiin qabaatu. Yoo arra osoo hin argin akkanumatti qabuun hin taate boonsaa fi daraartutti immoo boruutti deebitee jechuudha. Kun shakkiin qabu waan ifaan bilisa ba'e jechuudha. Kanaatu nama sodaachisaa isaaniifillee boonsaa fi daraartuufillee isinillee jabaadhaa of eegaa viidiyoo irratti isinillee akka dhaatetaa jirtu isintu nu hafee jettee akka isin dubbataa jirtu dhageessanii jirtan agartanii jirtan viidiyoo agarraanuu gartee akkasitti seefutti dirmannaa jirtu waan ta'eef isinillee jabeessaa of eegaa halkan hulaa banaa yeruma hundaa'u hulaa hin banina banaa keessanii hin taa'ina akka duraanii sanitti amma lafti nagaa osoo ta'eeyyuu yeroo silaala lafti nagaa jaamettuu kun balaa haati balaa dhuftee jirti kanaafuu yeroo gartee wanti kun deemu jiru kanatti isinillee jabaatanii of eeguun dirqama keessanii jechuudha. Of eeggadhaa isin jechuu barbaade akka obboleessa keessan tokkotti asuma dhaamsa isin dhaamuu barbaadaa jechuudha. Yoo viidiyoo kana agartan taate jechuudha. Kanaaf seefullee maallaqa hangee yoo haqni hangee ni jira taanaan inshaallah sii deebi'a hanga dandeenyatulleen qorannoo ni goona. Yaadanii hin gaddini abshirii siin jaa yaadanii siin jaa ammootu maallaqaaf jettee gartee akka waan tokko hin yaadne lubbuu teessarraa waan tokko keessu akka hin yaadne isin amma maallaqa fudhattee si'uu halaase akka amma arra si gootee gartee si cibsitee si bira gartee waan hunda fuutee deemte kanatti ammas deebitee akka ati of hin beeknetti siirii si godhattee fuutee mana isitti si galfachuun isidha salphaa jechuudha isii biratti salphaa maallaqa kee barbaadu miti lubbuu teetiifiyyuu akka gartee sirriitti of eeggannaa guutuun siidhaamaa jechuudha bineensa seefuu. Of eeggannaa cimtuu of eeggannaa jabeessii of eegisiin jedha. Mush maallaqaa miti ani amma sumaafuu lubbuu mootiitiif sodaachaa jira jechuudha. Kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa kanaafuu inshaallah isinis dawaamu guddaa fi isin jaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinu turtiin gaarii isin fayyadu isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.